أوانا جلو كبولي كيسا نابرليس أدنر كي برلي فمسا خلي سنرك قالينا برليس ميرا كيسا قالي مالكا غاشي شبرو تقوتيرو أتشي نانو كي تنو كيستيري تكبرنينا الكابا دي أمس تمرا ركان كيتي جنة أكاسيتي مالكنا مالينو مقالانا مالكوس كمري بوريشان قلشيرا في خلي سنرك لكاتا أدنر تبرلي خانم ويه قدمت أبان شبرو ستي مفتيرة لقيت تودي سنة أجندة والكيس أنا في ناقة أكاسي مبارك وعمل رامتي جركينيا نمني غافا واول غافا تلين يا نما جلقا مورفي مجاكنا وانتي وغافي كسنديسي براندر بي yeroo miira keessa seenee ol kayyannani ol ka'ullee didu ni jirtan achi jala akka tasaa ta'e yaada sin kennanne achi keessa gasti keessaa namni gannu garbaatiin ture yaada hawaasa keenyaadhaaf dabarsuu irratti dabarsuu hin dandeenye gaafsani haa ta'u wanti nuti har'as barbaadnu borus kaleessas barbaadnu akka hawaasni waa irraa baratuu fi mubaarak kuni tokkodha miti. Aga nama kana wal bare wantoota kana fakkaatu tola ooltummaa akkasiisanii hojii kana fakkaatu hojii boonsaa harmee teenya ta'u wallaggaa deemtee miila mana isaa miilaan dhuftee irraa kaasee achi duras kan jiru wanti nuti miidiyaa kanarratti argaa jirru waa hedduu haa galatoomu. Garuu hawaasni keenya sirraa waa fakkeenya fudhatu gaariidha. Mubaarak ilma namaati. Nama nyaatee dhuguu nasbeen jirtuudha duutuudha. Hadha dhaloonni akkasii sun kanarraa waa baruudha qaba. Wanti anis gaafadhee fi namni kun akka biraatti fudhata namni gaafa akka godhan birrii harka rooltuudhanii mucaan birrii waliin dhaabbatee hodhu kanallee ebaluu kenni kanas kenni shaantaan guutamee gara sanii baasanii kiisa keessaa guuranii gizatti kennanii namoonni tokko jala san taa'ee maal jedhee barreessaatiin ture jaartii qabaa naa fuudhu namni nama meeqatti jechaa ture. Kanaaf mucaan kun baay'ee gammade isaa bichaa uumiti eenyuun yoo ta'e namni miira keessa seena jira kenna. Wanti akkas nama godhu ammoo maalidha? Akkasi qalbii olii gammachiisuun kun waan guddaadha. Waan guddaa dalage. Sanbichaadhaa miti. Nama ija keessa waa laalu yoo taate kaleessa Mubaarak na argaa waan sana osoo dalage hardhamaa dhufee as keessa ta'a. Namni ija sirriitiin qabu akkasi keessatti waa xiinxalla. Kanaaf irra deddeebi'ee obboleessa keenyaan galatoomi jedheeni akkasumas obboleessa keenya Girmaa kennaa hawaasni sitti kenne kuni kennaan gartee har'a hodhu jedhamee si kennu kun kan gartee si rakkisu osoo hin taane kan ija uummataa si qabu osoo hin taane kan ittiin jijjiirtee si bira darbee boru ilmaan Oromoo kan akkasisan ittiin jijjiirtu waan si haa taasisu jabaadhu Oromoon si duuka jira si baree jira Oromooni kan inni itti si bare hanarra si hin barre kijiba irratti si hin barre si hojii hojjettu irratti si qoma dhaabee ufitti amantummaa irratti si akka gaariitti dalagattu irratti si bare kanaaf si jajjabeessaatiin ture namni adda si bareetiin jira jechuudha. Kana ol namni dabalamee booda qoma uummataa keessa seenteetti jirta namni waan gaarii sirraa barataatiin deema jedhu kanaaf jajjabaadhaadha hundi keessanuu jechuudha. Wallaahi baay'een isin gammada baga Oromoo ta'e kanaaf ilu atillee galatoomi asirrumatti mee nullee fakkeenya fudhanna gaafa namni tokko waa dalagu galatoomi nama saniinillee jechuu haa baay'isnu. Fakkeenya namoonni gaafa duraa mana Mubaarak keessa taa'atiin jala taa'atiin darganna darbanii irra guddaan galatoomii Profeesar galatoomii nama jabaa galatoomii inni achirra inni warri kaleessa akkas jedhu suni warra gaafa inni onlaayinii gubbaarra jiru achirratti ol goree abaabota kati darbuu miti jala taa'ee daqiiqaa takkaaf hin laalle nama fuudhee gara sooshaal miidiyaa kanaa fide nama fuudhee hawaasa fide nama taqabu qaba itti kennee tadhabe itti kadhatee jira fide galatoomii jechuun aadamaa nuti ta'uu dhabe. Kanaaf galatoomii siin jechuu barbaada obboleessa keenya iluumee atillee waan kana akka nam tokkootitti ati nama hayyuudha nama jabaadha. Akka biyyaatti illee si qabna akka ollaanii kanatti si qabna akka Oromummaatti illee si qabna dhugaa rabbi si duubaa dubbachaatiin ture dubbii kanaani akka nam tokkootitti wanti ati sirraa laalte wanti ati sirraa hubatte maal fakkaata dhaloonni akkanaa kun osoo kallattii kanaan deeme maaltu hafaa sirraa maaltu dabalama jettee yaaddamee jiru. Ayyee galatooma anillee jala turee gaafsaniin deeme hedduun taa'u laayii gala jalaa dhufeetu manuma Mubaarak baradhe Follow wal goone achi wal baranne jechuudha. Ani ajaa'ibsiifadhaan isaa fi eenyuun ajaa'ibsiifadhaa mucayyoo takka jira ijoollee shawaadhaa eebbaadhani. Mucaan isii qaamni isii jechuun
maal jedhan qaama hir'uu yoo beeytanii beeytanii uftaanii dhufanii jechuun nama iyyuu gaafa namni illee isintu sappoorti godhe malee hojiin tuffannee viidiyoo fi poosti godhe dalagaa jira jechuudha. Isinillee maal jettan nama Oromoo sappoorti hin barbaadetti maali yuutuubii kiyya qofa naa guddisa achirra viidiyoo mucaa kiyya waliin ni dalagaa birrii hin barbaadu achirraa galii argadhu mucaa kiyya harkaaraatti maaliif hedduutu akkanatti tole maaliif akkasi jajjaba taate foonnattee jechuudha. Oromoon sappoorti nan godhu garuu yuutuubii kiyya gamma Amaaraan naa guddisee itti beeytan hin beeytan fakkaate haala eebbaa namni hin beekan jiru isinillee sappoorti godha. Isallee waan ani irraa laale uf ta'ee fakkeenyaaf namni keenya hojiin tuffata biyyatti ka duubatti hafnee qabeenya qabna jennaa hojii tuffanna hin dalagu. Oromoo kana fuutee suuqii keessa dhaabatte keessaa fiigee bayaa bara. Ani hin beekachuu faamilii bakii keessa kana dalagaa siin jedhu. Fiigalee suuqii keessa makiinaa fa'aa fedhaa siin jedhu. Sabni biraa ammoo timaatima harcee fa'aa baatee yookiin kan nama deemte motoora baatee guddatee biyya biraatii dhufee listiroo dalagee barandaa jala bulee guddoo magaalaan guddoon isin argitan suni qabeenya abbaan tibiisa osoo hin taane achumatti jijjiiramanii akkanuma wal jijjiiraa wal sappoortii walaa akkuma amma dhingootan kanatti guddatanii irras ga'anii nuti balee biraa jirraa jechuudha. Waan dhingootan gaariidha akkasitti sappaayii gootan osoo ittiin himin waamtanii wallaahi hedduun natti tole nama biraallee akkasuma godhaa jiru osoo hin himin maaliif namni sunillee hin dagatu harkisuma godhaa sagalee cufe. Ammiyyuutu godhi Ahmad namni sunillee hin dagatu namni jala taa'ullee itti gammadaa jechuudha waan gaarii gootanii waan nun godhin gootanii waan gargaarsaanullee nama gargaarraa garuu keessatti akkasitti yeroo waamtanii akka mubaarakee biloog goonee waamnee sapiraayis goonee hedduu natti tole. Inni illee konfidensiin isaa natti tolee jira maaliif kophee hodhaafaa maalii jira wayitatti xiqqoo dasnu jedha garuu hin beeknu jechuun dhabnee osoo hin taane akkanumaan hodhuufa dassi jala deegalee wayitatti qofa argite godhuu barbaaddaa miti anuu yoo fedha jechuun dhagee osoo hin taane konfidensiin isaa dhufee asirratti dalaguun akkanatti wallaahi bareeda amma inni guddatta dalagii waan wayii hin jira miti viidiyoon wanti barbaadde jechuun viidiyoo keedhumaa irratti Amaariffaan fi Oromiffaan ta'e hojii jechuun waan wayii jecha wayii hin jiraa miti jechuudha waa'ee yookiin kadhachuu irra hojjechuu wayii yeroo itti Amaariffaan fi Oromiffaan jettee kophee keessaa lagdee ol warsiin keenya ol deemaa viiyuu sanirraallee waa argatta obboleessa keenya jabaadhaa isinillee warri waan kana sappoorti goota mubaarak jabaadhu hedduu galatoomi kasi kee kun jiraa waan ati gootu rabbiif goota kasi kee abbaan barbaachisaa keeku waan ati gootutti gammadu hedduu jira. Innaa wallaahi waan gaarii gootan amma sappoortii ni godhaane ka kiyyatti akka danda'e jechuudha. Yoo barbaadde namni akkaawuntii qabdu ergaani. Akkanaa kanan barbaannaa jechuu qaama fakkeenyaaf namni gariin hojii tuffatu kana hojiin tuffatiin amma yeroo tokko namni re'ee eeguu gaala eeguu fa'aa tuffatu mucaa tokko inni suudii jira. Dasna jedhaani taa'ee biyya Ameerikaa kana jira. Wanti fidee konfiidensii ofiitiin jechuun namni wal argata gaala farda fidee maqaa isaan dagatee ofiitiin farda fidee laayifii fi irra miicee jechuun bakka hojiirra jira jechuun wallaa bira seenee dasna jedha jajjabeessuu qabna tuffatina hojii kadhachuutu badaa malee hojjattee ofii of danda'uun rakkoo hin qabu nama kadhachuun waan abbaa keetuu maan taane kadhachuun qabdu kiisii kee jiru abbamaa osoo qabdu kiisii kee jiru fi fayyadattoo nama kadhatu. Kiisii kee jiru ol luqqistee usuleemaniyaa dasna jedhaa jechuudha inni fidee dalaguu jechuutti tuffatin hojii doktora illee birrii argachuu hojjeta kun illee birrii argachuu hojjeta marti isaatu kan dalagu birrii tanaaf malee waan biraatiif hin barate illee kan baratin hojii keessatti tuffatinaa jabaadhaa hojjedha. Finfinneetti argitanii jechuun Oromoon keenya waa tuffataa jechuu qabeenya qabna illee waa tuffanna itti buyya hojjedhu waan mara. Achumarra takka lama jettee saantimii takka fiddee lama jettee sadii akkasuma guddataa deemta malee qabeenya akkatti maan biiliyoona ta'a yookiin miliyoona ta'a jechuun ni dandeessa. Jajjala nama dhuftaa jechuun mucaan kun har'a irra sappoortii gootan gaafa biraa waggaa lamaa sadii yoo jabaatee hojjete gorsa hiriyoota warra qarqaaree kana dhagee jabaatee waan biraa keessa jiraa jechuun deemee akkasuma jabaataa jechuudha. Siigalee amma kuma 200 wayii sappoortii gootan inni karaa dalagaa jira jechuudha.
namni birrii kuma 50 sii kennuu hin jiru ofii of jajjabeessite ka yaada gaarii sii kennuu hin jiru akkana godhi hin jiru hin jiru yeroo ammaa kararraa si dabarsa baatu jala kanaaf wallaa waan bareeda gootanii rabbiin yaada muraasa keessan guutuu namni gariin salphama yaa wanta namni akka ammaa isin akkana sappoorti gootanii dhaabbatanii nullee dhaqnee mana isaatti adda dhaqnee jala ani na ajaa'ibsa gara toominaa jiraatee nadhagaa yeroo waan akka illee cafaa keenya kuma fudhachuutti arruma argee mana isaa dhaqee kuma keenya taankii biraan jiraatee anaa kennu osoo hin taane kabajaa qabaa jechuudhaan galatoomii waan naa gootataniif waan giifti kuma kudhanii waa bu'aa qabaatte osoo hin taane nama akkasii kanneen ni barbaannaa jechuudha sii jala waliin taankii sii jala sii jala yeroo oromoon taankii waliin jala ni saalfannaa yoo ta'u garuu nama gaariidha jawaan lubbuleessa biyya walaa hunda sina jedha kamataa kiyyaatti waan kana dalaguun kadhachuttu hamaadha malee kana dalaguun rakkoon qabu bira tartaa jechuu namni hin dalagin hin jiru Itoophiyaa keessatti dalaga namni martuu dalaga anu dalaguu fedhii qabaa ture gama abbaan kiyya bara hiyyummaan qabne yeroo biyya jiru jechuu dasda jedha jechuu hodhuu sii dasda jedha ammayyuu osoo biyya deeme osoo mucaa kana arge yoo inni na kenne ni hodhaa jechuu kan namaatu ni hodhaa jechuu wallaa itti dhaabe keessaan baasee uummata akka rakkoo uummata akka sirraan bu'an anummaan jechuu kanaaf jabaatu siin jedhan tuffatanii waan gaariirra jettaa kopheen ati hodhitullee akka dur kan biyya beeku sanii miti xiqqoo teknooloojiin guddatee jiran fakkaata duraan badhee kana dhaabatanii mismaaraan itti tumanii dhaabbattee san warafaa eeggatte keekuun immoo xiqqoo waa baay'ee jira jijjiirama jiraatu akka jijjiiramni jiru ka biyya alaani beekaa ka biyya akka jijjiiramni jiru wantaati immoo mul'atu viidiyoo kee ilaalee arge kanarra gaafa guddatte meeshaalee galfattee waa dalaguu ni dandeettaa jabaadhu mubaarak galatoomu keessatti wallaa warra sappoortii godhanii galatooma namaaf salphaa fakkaata birriin sun jechuudha salphaa ta'uu danda'a jechuudha garuu yoo waan gaarii godhanii jabaadhu hin tuffatini lullee si kabajnaa nama si hin kabajnillee kasi dhufee hin jira ajuuzaan jechuu akkanuma hirribaa ta'ee dhufee carrabsufa oromoo hedduu si jaalataa saniif oromoo hin jibbitu yeroo baay'ee nama 2-3 fi oromummaa keessan hin jibbina namni 2-3 oromoo miliyoona 65 achi keessaa gariin akkanumaan dhufee hirribaa ta'ee osoo waan nyaatee si arrabsu jira sanii oromoo guutuu jibbuun qabdu nama hedduu si jaalataa jechuudha nama 5 fi oromoo miliyoona 65 buufachuun qabdu jechuu barbaadee galatoomuu jabaadhaa jechuudha. ulfaadhu galatoomee dubbateen kabajamaa. Itti fufaa namni yaada biraa qabdeen. Galatoomaa jara keenya mobee dubbadhume waa fuudhaan na fakkaate jechuudha. Mucaan bira jira walee kaameraatti jiru hin danda'u. Kamera walitti jiru. Kana. Jadi jallate ilaala mucaa abbaan keenya miidiyaatti galuun mootii sibilte. Akkasii gaa. Yeroo nuwaa baru hunda keenya iyyuu yeroo akkam gammada beektu dhumee mataa goolii guutuu binaaminiin waan biraati kuni tawa beellamaati isaaf dhumee dhumaas taa'uun isaaf gammachuudha kanaaf dhumee wallaahi yeroo keenyas yoo dabarsine keessi keenya illee nu gammada hundi keessan taap godhaa fi koppii link sheer godhaa fi waan nurra barbaachisu hunda gochuutii qabna. Uga awan dubbadhu hin qabu sinu dubbattaniitu wanta dubbadhu hin jiru. Mubee galatoomaa wallaa dhugaa isin jedha jechuun waa jira guuroo sun tanaa haala eebbaatanii yeroo wal geettanii seensi isaanii wanti isin barbaaddu yuutuubii fi qofa guddifachuu wallaa dhugaa isin jedha mucaa isii keessa seenaa laalaan jirtuufi malee nama miskiina wayiitii mucaan isii qaama hir'uudha nama bira ijoollee biraallee sappoortii gootii nama reentii Finfinnee keessa jiraatu birriillee barbaadu osoo hin taane jajjabeessaa. Akka fooloo haadha eebbaatti miti. Yaa fooloo maka wanni akka godhan sabiskiraabii. Wallaahi sarpiraayizii kana keessatti birrii 1,000 keessaa qabdi. Sarpiraayizii kana keessatti annan rifadhe
Adaanach yoo haadha eebbaa ta'e natti dubbataa tukun. O doolaara kumamu. Doolaara birii Itoophiyaa kuma tokko. Sarpiraayizii mucaa kana keessa. Okay, sarpiraayizii keessa jiraattu isiin ka barbaaddu jechuun wal jajjabeessu. Maallaqaan jettee nama na himte wallaahi.